Zinaabu. Kenna ilkaan arbaa barbaade fidime. Ilkaan arbaa. Ilkaanni arbaa maal si godha? Isa siin beeku. Ilkaan arbaa dhiisiiti arbi jiraam. Moo lafa arbi du'ee awwaalametti qonnee ilkaan arbaa ba'a? Barbaade fidamma. Rakkoon qaba. Nan barbaachisaati mana kiraay. Isa kan eenyu? Kan mammaa zinnaashiisan eeyyee. Ahaa. Afudhatani. Qarshii meeqaan? 3,000 jedhe 2,700 afudhatan rakkina qaba. Tole afudhatu yoom dhuftareeti? Wala gara nan dhufa siin bilbila. Maala jechaa jirtaati? Dhimma wayiin ijoollee wajjin jira. Tole sammoo. Siin bilbilaa ta'u. Hello kenna. Hello Zinaabu. Maaliif qarshii koon alaachuu diddeeti? Maali siin fidaan jedheem qarshii muraasa kanaaf itti maaf nyaanna qabdaa? Isuma naaf kenni na barbaachise. Zinaabu please. Hin barbaadu naaf kenni amma. Siin fida kunoo liqeeffachuu deemaan jira mucaa hiriyaa koo bira. Namatu qarshii narraa qaba na gaafachaa jira. Naa obsii jedhi isaanis qarshii amma kanaaf fidee lubbuutu taalee keessaa ba'a. Amma naaf laattamoo na laattu? Zinu. Maal jedhee si waamuu kana caalaa? Tole amma naaf fidi dafii. Amma sii fida. Dhugaa rabbi amma sii fida. Daqiiqaa 10. Tole. Galatoomeetis. Maanni maaltu si fiisise? Bilichaan magaalaa keessa nama riyaa. Maaltu fiisisa? Sini maal si fiisisaa? Akkasumas obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaa duraanii ammaaf godhanii kan jiranii haasaan kana dura haasaan irraa kan fudhatamee jiru. Isaanii wajjinis turtiina godhaa. Kanaaf amma xumura viidiyoo kootiitti akkana fana turtan isin gaafadha. Warroonni viidiyoon kun isin tole like gochuudhaan warroonni subscribe godhan jirtan immoo subscribe gochuun akkana jajjabeessan gabanumaa isin gaafadha. Boonaa Times miidiyaa keessan amma xumura viidiyoo kootiitti akkana fana turtan isin gaafadha. Gara viidiyoo kootiitti darba. Tole obbo Shimee baga nagaan gara gaaffiif deebii kootiitti nagaan dhuftan isiniin jedha. Tole tokkoffaa irratti waa'ee jaalmarroo haasofna. Obbo Shimee jaalmarroon eessatti dhalate? Shaambuu Shaambuu. Galatooma obbo Shimee argattaniittu. Itti aansuudhaan immoo lola dheengadda naqamteetti wal lolaa turtanii eeyyatu mo'ate? Nu injifatan nama afur qofatti hafnee kaan nu mo'atan. Tole gabanumaan waraana bahuuti waan jettan qabdu? Eenyumaanuu bakka hin bu'amne. Taphachaati kan jiranii galatoomaa jechuun hin barbaada. Dhaloota ijaaraa jiru. Tole obbo Shimee waa'ee uummata Oromoo yaaddoo qabdan qabdu? Oromoon kun galaana akka nurra yaanee. Gaaffii koo sattaanuun immoo waraanni ABO yeroo ammaa kana keessa maal keessa jira? Dammaqina olaanaa keessa kan isaan galanii qabsootti cichan. Tole jaalmarroodhaan immoo waan jettan qabdu? Gootummaadhaan immoo baga seenaa hojjetee kinoo seenaan isaa har'a seenaa uummata Oromoo ta'ee jira. Waan cimaa haasoftu obbo Shimee. Mee kana malee wanti na dabaltan qabdu waa'ee isaanii? Qabsoon uummata keenyaa barnootaa fi dhalootaan akka hiikamu ifatti nama hubatanidha. Waan cimaa haasoftu obbo Shimee. Mee kana malee wanti na dabaltan qabdu waa'ee isaanii? Walqixxummaa fi bilisummaa uummata Oromootiifis nama qixa tokkoon qabsaa'anidha. Yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo eessatti kaampii ijaarratee jira? Wallagga Lixaa Najjoo irratti ijaarameera. Tole obbo Shimee. Waraanni ABO maaliif qabsaa'aa jira? Qe'ee Oromoo jijjiiruuti. Amma badi fuula koo dura maal fakkaata deemsi? Galatooma. Doktor akkam jirtu? Mo'amee man. Maaliin mo'amtan doktor? Caasaan dhaabaa biiziidha kaabinee keessatti. Lafa kennisiisaa oolaa, saamsisaa oolaa. Baay'ee nama dhibdu. Yeroo ammaa kana sodaa keessa jirtu jedhan maali sodaattu isin? Yeroo rakkoon uumamu sodaachuun fiir gadhee miti. Maal doktor? Isa isin sodaachisu mo'uu dandeessanii? Sodaachisaa mo'uu hin dandeenye. Hojii keessantu isin sodaachisa. Hojii keenya miti hojii diinaati. Tole doktor. Uummanni Oromoo maal isiniin jechaa oolu? Arrabsaa oolu humna nu sassaabaa oolu. Kana caalaa isin haasofsiisaan jiran. Kana caalaa somnaa waan ciccimaa haasofsiisaa ta'ee fi maal isin garuu eessaa akkas taatan? Kanaaf nagaatti yeroo biraa walitti deebina nagaatti tole kabajamtoota hordoftoota koo gaaffiif deebii
obbo Dr. Abiy Ahmed wajjin godhee kana fakkaata ture. Gaaffii deebii keenya irraa waa hedduu akka barattaniif itti bohaartan abdii guddaan qaba. Gaaffii ciccimaa isaan gaafatuun itti fufee haasofsiisee yaadate waan cimaa akka haasa'anii kanumarraa yoo beektu sun. Kanaaf gara obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii Oromiyaa keenyaatti si dabarsaa. Obbo Shimallis Abdiisaa ganama cimaadha. Maqaa masoolee qabu maqaa masoodhaan waamamu amma gaaffii deebiin isiniif qopheessee jira. Amma xumuraatti na hordofaa isiniin jedha kabajama. Obbo Shimi, waraanni bilisummaa Oromoo maalidha? Goota. Maal jechuudha obbo Shimi? Naan galle irra deebi'aa naaf ibsaame. Gaafa rakkoo kan uummata fuuldura dhaabbatu. Erga akkas ta'ee maaf dubbii kana kaabinoota keessan ittiin dubbannere? Kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa nu harkaa kuffise. Kanaan booda akkam taatanire? Nu injifatan nama afur qofatti hafnee kaan nu mo'atan. Amma maal gochaa jirtu reesin? Haala nama sobaan jiraachisaa jira jecha. Amma maal hojjechuuf karoora moo qabdu? Lixa Oromiyaa qofatti ikkoo qamadii oomishni ekspoortii gochuu dandeenya. Waa'ee lixa Oromiyaa illee achi waliin kaasina achumatti dhiisaa isa. Jira kaalafti bishaan jira. Obbo Shime isinis hingaa kana caalaa somnaa waan gurguddaa sabii ta'ee fi maal garuu eessaa baddan isin siyaasa akkasii keessa lixxan isin. Nuyi biyya nu bulchaa jirtu nu kabajaa jirtu ennee yaanna isin waan ciccimaa haasoftu. Otoo isin haasofsiisan waan ciccimaa dubbattu. Kanaaf hidheen hin dubbadhu ani immoo bulchaa. Kanaaf ammas gaaffiif deebii obbo Taayii Dandanaa wajjin godhetti isin dabarsaa. Bakka badeera biyyi lafaa badee waan haasoo argitaniitu bakka biyyi lafaa badee. Kanaaf ammas gara viidiyoo kootiitti isin dabarsaa gara obbo Taayii. Tole obbo Taayii baga nagaan gara gaaffiif deebii kootiitti nagaan dhufteen siin jedha. Hojii baga nagaan dhufedha. Jaalmarroon nama akkamiiti? Nama iftoomina jaallatu. Obbo Taayee maqaa kee jijjiiranii si waamuun kun gaariidha amma? Xureessuun cabsuun hin ta'u. Mee waa'ee bulchiinsa Abiy maaltu itti dhaga'ama waan dubbatu qabdaa? Akka itti wal bulchaa jirru immoo sirrii miti. Mee maaltu jira? Hanqina gurguddaa qaba jechuudha. Maali eessaa bade? Kaabinoonni eessaa badan? Bulchitoonni maa babbaddanis? Waan gurguddaa haasoftu isin. Kanaaf nagaatti booda walitti deebina. Viidiyoon isiniif qabadhee ture kan ammaatti daawwattan ture. Viidiyoo kanarraa akka warra barattanii fi akka itti gammaddan akka itti bohaartan abdii guddaan irraa qaba. Warroonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gootanii akkana jajjabeetanii isin gaafadha. Warroonni viidiyoon kun isinitti toles laayik gootanii akka na jajjabeetan abdii narsoottan isin gaafadha. Warroonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan chaanalii Boonaa Taayims jedhu sabiskiraayib gochuudhaan akkana jajjabeetan isin gaafadha. Viidiyoon amma qabadhee dhufe yoo isinitti tola ta'e torban akka isin qaqqabu yoo barbaaddanii karaa koomentii jalaa akka dhabeessistan isin gaafadha. Warroonni chaanalii kana ilaalaa jirtan koomentii godhaa yaada naa kenna. Kanaaf amma torbanarraa viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan isiniin jedha. Wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadhasan garuu immoo mootummaan Dr. Abiy ana bituu hin danda'u. Okay? Yookaan viidiyoo dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa. Keessa Hacaaluu tol jedhe. No, akkamitti tol jedha. Warri biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Har'as borus warra mootummaa biyya bulchuu miti bar. Warra mormutti illee qeequudha duubatti naman deebine. Deemsa jilbibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e. Dhaabbannee deemna har'a sintu dhadhaabbatanuu ta'e. Teessoo ulfina sabaaf malu qoltan hiraara nurra. Ifa nu baasuuf jecha kan aarsaa taatan nurra. Siniin nuuf milkaa'e tole qabsoon keenya. Sintu lubbuun darbeef kana harguun keenya. Galatooma. Galatooma. Eenyu isaan galatooma jedhaani. Galatooma. Galatooma.